Haa hordoftoota koo kun akkuma argitanii foon foon kuni sa'aatii 11 dhufe isiniin jedheera miti amma dhufe jechuudha. Isa ijoollee baatee fide lammiin hin danda'in baadho'eetu xiqqoo lafti Chanarra dagaagee na waame bosona keessa sila barbaachuun ana argu suuqa dhoksaasi na waame safuudha kan. Haay hordoftoota keenya jirra jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo isiin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadhaan nuti jirra nagaa keenya. Akkam jiruuf jireenyi hundi keessan jirtu hordoftoota koo biyya keessa biyya alaa jirtanii baga geessanii baga ayyaana waggaa geessanii. Nutis jirra nagaa keenya akkami isin jirtu miti jiruuf jireenya hunduu bareedaayii. Nutis jirra nagaa keenya galanni gooftaa tolu. Ayyaanni kun akkas fakkaataa dhugaa dubbachuudhaaf foon kun boru har'a qidaameedha boru sanbataa hin beektu. Wanniin kun jechuudha maali maqaansaa namni farsa dhuge ka'e. Innaa wanti kun foon kun sa'aatii meeqaan dhufe seetanii amma sa'aatii 11 irratti dhufe jechuudha. Innaa har'a hojjechaa hin jiru jechuudhaani. Gana lammiin kana burii zalachuudha boru hin beeku garuu shunkurtaa qulaallaadheen jira garuu wanni hin jenne jechuudha. Kun foon amma kanatu dhufe dhugaa waaqa dubbachuudhaafi garuu nuti foon kana amma kana bituuf hin yaadne dura namatu qircaa fudhattan malee nuun jedhe qircaan kun birrii 5,000 jechuudha. Ilaala kana fa'a amma akka inni gahu ganarraa zalama. Ilaala kun foon tirii lamatu jira waaqaafu tirii lama jechuudha. Kunis tiriidha tirii guddaadha kunis tirii guddaadha. Foon kun birrii 5,000 dhufe jechuudha. Kottaa nyaadhaa waaqa maaltu nyaatee fixa hin jechaa jiran siniin jedhaan dhugaa dubbachuudhaafi. Innaa amma xiqqoo ishii irra namuraa jechuudhaani hordofaan siniin jedhaan hordoftoota koo. Haa hordoftoota koo kun akkuma argitanii foon kun sa'aatii 11 dhufe isiniin jedheera miti amma dhufe jechuudha. Isa ijoollee baatee fide lammiin hin danda'in baadho'eetu xiqqoo lafti keenya randa qaba waan ta'eef baajaajii irra bu'ee nama baachisee inni dhufaa jira jechuudha lammiini. Ani immoo kun foonan zaladhe jechuudha. Kottaa Mana biraan boru sanbataa keessummaa nan qaba nama waameen jira jechuudha. Ganaan waxii diimaa nan waxaa ani immoo akkanatti hin qircanna jedhee yaadne iyyuu malee goommana nan bitan ture kalee dheengadda gabaadha. Goommana nan bitan jechuudha. Lafee baay'ee jira. Goommana ariifii ture. Kanaaf anadha viidiyoo isin gadhiisuu dadhabee foon kana eegaa osoo dafanii xumuruu didanii qalanii jechuudha. Kottaa amma lammiin dhufuttan jarjaree nyaataa jiranne achittis xiqqoo nyaadheera. Muradhu nyaadhu nan eegini nan dhufee zala nan jedheera. Amma xibsii goone ganaa waxii waxa jechuudha. Kunoo haala kanaan ayyaana kabajaa jirra isin hin jenna. Maalan siniin godhan irraa fagoo jirtu. Foon illee biyya arabaa jira garuu foon dheedhii nyaachuun akka Itoophiyaa kana namatti hin mijatu jechuudha. Namatti hin tolu foon arabaa. Ayyaanni kana fakkaataa
Lammina kanatti kana qircaa kana birrii 5,000 innuu qircee. Inna dura nuti qircaa fuunannee yaanne waaqa. Akka tasaa ta'e qalamee namni fudhachuu qabdu nuun jennaan fuune jechuudha malee fuudhee lammiin malee ani hin barbaadu iyyuu xaaxaa isaa hojii isaa baay'eedha waaqa ganaa isaa kun garaachisuuf atataa baay'ee saba. Inna kana hin jedhaa isinis nagaadhaan biyya keessatti galtanii akka keenyatti akka ayyaana kabajan abdii qabnaa. Isin hin jennaa bara dhufu bara isa dhufu kana galtanii maatii keessan biratti mana keessanitti warri abbaa manaa hin qabne abbaa manaa argattanii warri qabdan immoo heerumtanii foon akkanatti hin bitattanii nyaachuuf isiniin akkanatti isiniin haa ga'uu isiniin jennaa hordoftoota keenya. Inni akkasittiin haala kanaanii amma billaa fidee tananii xiqqoo ishee nan murachuudha. Xiqqoon ishillee yoo muradhee nu waxaa jechuudhaan. No. Kana fakkaata jechuudhaan beeku garuu maaliifuu nan muraa yookiin ganama waxaa yookiin ammuma itti nannaqee busha garuu shunkurtaa qolallaadheera borummoo nama nan qabasiniin jedhee namni ta'e akkasittiin maaliifuu foonfoonsa nan muradha jechuudha. Hojii baay'een qaba dhugaa ganaan biddeen tolcha beekaan dhuman chillaa jedhe biddeen ijaan boruu nama qabuuf. Nala goggoga eni son jimaata toshe nala gogga nala kuno qidaamedhaani borummoo wanti das nama jedhu gannooni qidaamirra bu'e maaliif sanbatas ayyaana ta'a jechuudha namni hojiin galu namatti tola jechuudha inni qidaamirra oole kanaafuu sanbatas kabajuu dandeessu jechuudha sanbatas nyaachuu dandeessu fataa jechuu dandeessu jechuudha sanbatas. Naasiniin jedhaan hordoftoota ta'e akkasittiin muree garuu waan qaqqabu nan fakkaatu hin beeku lammiin olkee naa muree malee innaa kana siniin jedhaa lammiin yeroo murmoo sinittan agarsiisaanii siniin jedhaan hordoftoota koo. Like share godaashi like share godaa warri channel kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhaa gara channel keenyatti dabalamaa isiniin jennaa bye bye baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja ciao ciao kunoo foon muradheen jira arga muraan jira.